Garee walaabuun kan dhiyaate Dooyin yookiin tiyaatarri afaan Oromoo walaabuu jedhamu sanbata darbee Finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamee jira. Agarsiisa ganna hedduu booda idileedhaan galma kanatti mul'ate jedhame kanas hordoftoonni hedduun irratti argamanii jiran. Dargaggoo Oliyaar Taajuree hojii gaggeessaa Kuushaart Maltiimiidiyaati. Tiyaatirri walaabuu seenaa Oromoo durii irratti xiyyeeffata. Seenaa Oromoo durii yoo jennu jaarraa 16ffaa naannoo achii fi hanga dhaloota Kuusharraa ilqabeeti. Dhaloota Kuusharraa hanga walaabuutti jechuudha. Seenaan kun baay'ee ulfaataadha. Seenaa durii deebitee qorattee baastaa. Chaalenjii guddaa ture haala uffannaa isaas baruun. Erga bartee immoo isa fakkeessuunis ulfaataa ture. Oromoon durii tokko uffata, tokko dubbata. Loqonni isaas haalataan hawaasummaan jireenyi isaas tokko ture. Kanaafuu teessuma lafaatti adda babbaasee teessuma lafa Oromoo osoo adda babbaane osoo haguma badhaa ta'e kanattuu osoo adda babbaane maal ture ka jedhu jaarraa 16ffaa dura yeroo walaabuu irratti madda walaabuu irratti sirni gadaa lallabamu seenaa san hanga murtaa'e tuquu yaalle seenaan guddaadha nu tuquu yaalle. Dargaggoo Lammii Galataa taatoo walaabuu hangafaa kan uffatee taphatudha. Ani akka tiyaatara bu'aa baay'ee qabu jiru. Inni tokkoffaanii guyyaa 2-3 fa'aa guyyaan isteejii irra bullu jira. Tiyaatara kanatti immoo dadhabbii nuyi dadhabne naannoo 11 geenyeera. Bakka hoggaatti kaloomneera jechuudha. Kanaafuu bu'aa ba'iin tiyaatara keessa jiru nama keessa jirutu nama arga. Waa'ee aartii namicha keessa jirutu nama arga malee gaafa kaanii tiyaatara gaafa bultu kana wanti hundi isin guutu. Bakka wanta hundaanuyyuu bu'aa bahii qaba tiyaatarri. Kanaafuyyuu nulfaata. Dargaggoo Obii Kabbadaa Barkeessaa barreessaa fi ogeessa tiyaatiraati. Dooyii afaan Oromoo kana yeroo lammataatiif akka ilaale hima. Adaamaa irratti ilaaleen ture gaafa Adaamaa irratti agarsiifamu. Har'a wantoota hedduu fooyyeffatee tiyaatirichi kan duraa caalaa guddatee bareedina qabu daran dabalatee dhufe. Isa caalaa garuu akka atuu kaastee waltajjiin tiyaatira biyyoolessaa kun akkasumas tiyaatiroota afaan biraa waltajjii kanarratti agarru. Tiyaatirri afaan Oromoo yeroo dheeraadhaan booda waltajjii kanarratti argame kun dhugaa miira gammachuu guddaa uume anillee baay'een gammade. Dr. Hayilee Fidaa fa'aa warra akka Maamuu Mazammil fa'aa aga gatii lubbuu iyyuu isaan kaffalchiisu deemaniiru. Warri kun warra tiyaatira jalqabarra tiyaatira hojjechuuf warra yaalii guddaa hojjechaa jiran. Sababni isaa sabichi afaan qaba. Afaan isaa kana gara tiyaatiraatti deebisna ilaalcha jedhuunii jechuudha jarri kun. Hiree ta'ee akka carraa ta'ee tiyaatira guddaa sadarkaa isaa eeggate obbo Dhaabaan fa'aa dukkanaan duuba waggoota 30 wayii dura fannatti fakkaata. Waltajjii guddaa kanarratti dhiyeessanii turan. San booda tiyaatiroonni afaan Oromoo muraasni waltajjii kanarra dhufaniiru. Garuu akka warra sanaa ifanii calaqqisanii waggoota 2-3 irra deebi'anii waltajjii adda addaatti agarsiifamuun hin jiru. Akkati jetti san booda tiyaatiroonni hojjenne ana dabalatee tiyaatiroonni nuun hojjenne magaalota irratti Finfinnee yoo ta'e immoo galma giddugala aadaa Oromooti. Waltajjii galma tiyaatira biyyoolessaa kanarratti tiyaatirri afaan Oromoo dhufuu jalqabuunsaa tokko kaka'umsa kun abdii guddaadha. Eenyuuf nu dabalatee jechuudha. Agarsiisni Dooyii yookiin tiyaatira afaan Oromoo manneen tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti murtaa'aa ta'uu kan dubbatan hirmaattonnii fi daawwattoonni ammasii tiyaatirri afaan Oromoo itti fufiinsaan dhiyaachuu qaba jedhu. Tiyaatarri afaan Oromoodhaa dhufee asirratti hojjechuusaa ana baay'ee natti tolee amma booda yeroo nuuf argamee ji'aan torbee 2 akka dhufnee asirratti hojjennu hawwiin qaba. Haala kana waraqaa yoo ilaalte torban guutuun tiyaatiraaf qabamaadha. Torban guutuu tiyaatiroonni hojjetamu. Waraqaa ilaaluu dandeessa. Inni kun afaanicha irratti dammaqanii aadicha irratti itti hojjetamaa jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiin keessaa iyyuu. Gama keenyaan akka tikaaste sanadha. Fiilmiin galma ta'etti eebbifamaa achiin booda deebitee agartu. Tiyaatirri waltajjii tokko irratti hojjetama achiin booda waltajjii lammaffaan agartu. Rakkinni sun warra hojjetu bira miti. Warra hojjetu kun gatii baasee hojjeta. Maallaqa guddaa itti baasee tarii agarsiisarraa nan argadhaa laata. Hawaasni yoo jaallate jedheeti waltajjii guddaatti kan inni fidu. Yeroo sana hawaasni waltajjii sana seenee daawwatu humnan ta'uuf taanaan lammaffaa dhiyeessuudhaaf abdii dhabaa deemaa jechuudha. Itoophiyaan biiraawi tiyaatira yoo jedhamu kan dhiibamoo jiraami dhiibbaa ho'ise'a. As dhufnee eeyyama argannee Oromoo kana koottaa kunis keessanii galmi kunuu keessanii jennee waamuun chaalenjii guddaa ture.
haga yaannee ol nu dhufaniiranii tiyaatira jalqabaa keenya ta'uu irraayyuu kan ka'e galatooma odeessi har'a nu dhufe hundaan galatooma jechuu barbaada. Dungoo tiyaatirri nu waggaa 7 dura jalqabne aga dhufee giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti agarsiifamutti si'a hedduu haaromeera. Wantootni baay'een ba'anii yaada ogeessotaa fudhatanii jijjiiranii wantootni baay'een seenee haaromaa deema tiyaatirri. Sududuma shaakalamaa deemuun hojiin sun haaromfamaa deemaa jechuudha. So tiyaatirri irraas guutummaa guututti guutuudha jechuu hin qabnu. Sababni isaa hanqinoonni baay'een jiraachuu danda'u. Kana kan argu ija ogeessota tiyaatiraafaa ta'uu danda'a. Ogeessota kana kan argu. Ogeessonni kun hanqina waan kanarra jiru yoo tumsan tiyaatirri kun waggoota tokkoof waggoota lamaaf itti fufee waltajjiirra turuu danda'a dheeyyaan. Dargaggoo Liyaartaa Juree hojii gaggeessaan Kushaart Maltiimiidiyaa garee walaabuu tiyaatira kana Oromiyaa magaalaawwan garaagaraatti biyyaan alatti akkasumas immoo as galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti sagantaan agarsiisuuf karoora akka qabus himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.